Har'a maal qabattee dhuftee munaan jechuun hin oolu. Wanni qabadhee isinii dhufee haalli yeroo ammaa itti deemamaa jiru maal fakkaata? Maaltu deemamaa jira? Hayaat akkasuma Roozaa Hayattuubiif Roozaa Tuub irratti maaltu deemamaa jira? Namoonni kun lama rakkoon isaan jidduun jiru sababa maatii isaaniiti jechuudha. Hayaat erga gaa'ela ijaartee gargar baate. Roozaan garuu erga jaalattee onnee isii isaaf onnee isii Muktaariif kennitee gargar baate jechuudha. Sababa san keessatti Muktaar oluma ka'ee daa'ima waggaa 15 otoo quraana qara'uuf deemtu bute jechuudha. Buttaa qaata dhoogamee jira. Buttaan biyya keenya keessatti akkuma biyyuma kamattu akka naannoo Arsiidis akkuma liigalaatittu buttaan dhoogamee jira jechuudha. Hidhaa waggaa 18tu namatti murteeffame jechuudha. Asumarratti immoo Hayaatii fi Bahaarii maaliif gargar ba'an kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fi keessanii isinii jecha. Anillee nagaa kooti alhamdulillah galata rabbii. Viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufe kana fakkaata. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuun hin dagatinaa. Koomentii barreessaa yaada keessan kennadhaa, qeeqa keessan kennadhaa isin jechuu barbaada. Yeroo ammaa kana taateen deemaa jirtu akkasuma Hayaatii Bahaarii Muktaar Roozaa jechuudha. Isaan irratti maaltu deemamaa jira? Rakkoon jara kanaa eessarraa ka'e kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Rakkoon jara kanaa bakkee irraa ka'e maatii irraa ka'e jechuudha. Maatii irraa kan ka'e jireenya isaanii diigan jechuudha. Fakkeenyaaf Hayaat nama wajjin bubbuleedha jechuudha. Dhugaa Hayaat maatiin haadha isii argate otoo hin taane gara maatii isii kan biyyaatiin jettee dubbattee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wanni kun immoo gonkumaa isin hin baasu jechuudha. Maatiin kee akkuma ta'utti ta'e jireenyi kee bultii keetii immoo jireenya jiruu keetiiti. Jireenyi jiruu keetiiti hoo jedhu ati erga gaa'ela ijaaratte maatii saniif jettee gargar ni ulfaata. Abaddaan akka mataa kootti ani abbaaf haadha kee otoo jaalattu fira kee otoo jaalattu gaaf duuta sirra dhaabannu bakka itti duutu hin beektu jechuudha. Kasi jeesuu rabbi bakka itti duutu hin beektu. Biyya kee kam keessa jirti? Biyya keessa jiraatta fakkeenyaaf nama biyya sanitti guddate na fakkaata. Akkamitti yaada akkanaa kun kennamuu danda'a? Maatiin akkamitti gocha akkanaa kana ilmoo isaanii irratti raawwatuu danda'a? Erga bultii ijaaratte, erga gaa'ela ijaarachuuf deemtu miti kun waan hin taane dogonkora guddaa jechuudha. Dubartii takkatu jira. Dubartii waggaa 10 maatii isiitiif abbaa manaa isiitii jettee maatii isiitiin gargar baata jechuudha. Wallaahi gaafa waggaa 10 maatii isiititti deebite. Du'a ta'ee jiruu ta'ee hin dhayti fira isii bira jechuudha. Garuu maatiin maaliif illikii akkanaa keessa galu? Maaliif gocha akkanaa raawwatu? Maaliif ta'e gocha akkanaa raawwatu? Ilmoo dubartiidha warra dubartii mana kaachuu hin danda'an. Dubartii dhiira godhachuu hin danda'an. Dubartiin gaaf dhalan dura tanyaabatti jechuudha akka jedhamutti. Dubartii kana maaliif hamilee isii qaban? Maaliif hamilee isii cabsan? Maaf onnee isii nama jaala? Fakkeenyaaf Bahaarii fi Hayaat hedduu namni leellisaa ture. Fakkeenyaaf haati mana Bahaar Fatiyaan jechuudha nama gaariidha dhugaacha ofii isiitii itti fuute jechuudha. Garuu immoo erga wanni ta'amee erga dhumamee deebi'amee diigama jechuudha. Kun hin barbaachisaa? Hin barbaachisu. Dhugaa isin jedhu ijoolleen wantoonni warroonni abbootiin keenya haawwatiin keenya wanta akkanaa ilmoo keessaniif yaaduu qabdan. Ilmoo keessanii gaarii yaadnu jechuun daba irratti yaadan jechuudha. Daba maaliif irratti yaada yoo kan jennu taate isinuu fakkeenya fudhadha. Hamma hamilee fakkeenyaaf nama wajjin nyaatiin dhiisiti. Dhiira tokko yeroo online irraan baratte hammam haga sagalee hamileen dubartii cabdu hammam onneen isii cabdu. Deebitee dubartiin jechuudha yeroo onneen isii cabee jedhu gonkumaa dhiira hin barbaaddu. Maaliif ree sunillee sanuma itti fakkaata jechuudha. Fakkeen Dr. Naaf Yaadgeetu yoo hordoftan wantoota garaa namatti dabalamu sababa obboleessaa homaan rifannoota garagaraan dhiiratti yeroo otoo jaalatiin yookiin obboleessi yoo obboleetii isii irratti waan hin taane raawwatu bakka dhiirri hunduuyyuu sanuma itti fakkaata jechuudha. Amma dubartoonni jaalatanii gara maatiitiin dhabuu gara onlaayiniitiin dhabuu kuni maaliif barbaachise? Ati barkaroora mataa keetii maatii kee otoo ta'u abbaa kee haadha kee jettee dirqama abbaa fi haadha keessan amansiistee itti seenuu qabda jechuudha. Maatiin immootu yoo har'a sibira hin dhaabbanne gaaf kam sibira dhaabbata? Mallaqaa sibira dhaabbata? Nama mallaqa qabu filatina. Dhiira mallaqa qabu filatin. Jaalala qofa filatu dhugaa isin jedha. Gaafa jaalala qofa filattee ati immootu dhuguma jaalatamtu. Qabeenyi bari hin dhufa. Fakkeenyaaf ijoollee biyyoota Arabaa kana fudhadhaa. Biyyatti yeroo isaan maatii bira jirru
yookiin qarshii dhibbaa yoo hin qabnu yookiin dhibbaa lamaan qabnu yookiin 50 harkatti nu waan godhan hunda maatiin ofii nu godha. Kashu godhanii harkatti sitiin kennan soba kun. Garuu jireenya san keessaa baatee uf jijjiirtee maatii jijjiirtee fira jijjiirtee rakkataa rakkoo baaftee amma uf bira dabartee haadha manaa taatee haadha lafaa taatee haadha waan hundaa haadha kan makiinaa bitetu jira jechuudha. Kan hunda keessa dabartee gaafa hamileen kee dhufee gaafa ati gaa'ila bareeda ijaarradha nama jaalladhutti heeruma jettee dhuftu ati immoo kasitti dhufu eenyuun maatii keessaa sitti dhufa. Maatii keessaa sitti dhufe hanxuun godhee hamilee kee cabsa. Hin dhufa ka birallee jechuudha. Amma fakkeenyaaf roozaa fudhannee hamilee isii erga tuqamee isillee daftee nama jaalatti mucaa sirriitti jaalatti muktaar sirriitti jaalatti roozaan jechuudha. Gaafa biraankii irratti hojjetan keessatti dhiirri tokko yeroo amma dhufee roozaa jaalatuuf dhufu waan biraatu itti dhufa. Roozaan daftee amma onnee namaa kennuu hin dandeettu sababa muktaariin jaalattu jechuudha. Tarii immoo yookiin illikki keessa seentellee heerumuu dandeetti. Garuu mootuyyuu abbaan ilmoo iseetii ilmoon tiya gaarii jedhee soqatallee natti fakkaatu. Akka mataa kootitti ilmootiyya gaariitti qaba jedhee namaan hin mari'atu. Namatti hin dubbatu. Maaliif hin ta'u jechuudha. Aadaa keenya keessatti akka aadaa Arsii Baaleetittis ani beeku garuu akkasumatti fakkaata. Ilmoon tiyya gaariidha ilmoon tiyya jabduudha kootu narraa fuudhee namaan hin jedhu jechuudha. Dhiirotni amma dhufanii roozaa yookaan hin jaalatan roozaan daftee onnee namaaf hin kennitu. Hamilee isiitu qabamu jechuu jidduu kanatti illee hamileen isii hin qabamti. Sababni illee odoo amma dhiirri tokko dhufee si jaaladha jedheeni hundinuu akkuma muktaar akkuma kana yookiin tarii abbaan kee ishin jedhu. Kan jedhu keessatti dhagama. Tarii abbaan isii kun lafti kun fagoodha. Fakkeenyaaf Muktaarii fi Roozaan ijoollee Baalee naf fakkaata. Muktaar ijoollee Arsiiti. Maatiin Roozaa kun immoo isii Ameerikarraa dhooggansan lafti kun nurraa fagoodha. Mucaan kun nutti tasaa dhiyaatu jedhanii yaaduu danda'u obboleen kee. Gara kanattis fudhachuu danda'u maatiin isii jechuudha. Maaliif mucaa warraa tokko waan taateef hangafa warraa waan taateef ni ulfaata. Kanaaf jechuudha. Waa'ee hayaatiitti yeroo deebinu hayaat baay'ee garaana nyaata hayaatiillee jechuudha. Ifama hayaat gochi isirratti raawwatamaa jiru erga ramadaana darbee duratti bahaarii waliin agarre. Garuu haadha mana bahaarii Fatiyaa wal quba qaba jette. Kunis kan ta'aa jiru kan deemaa jiru eessarratti maatirra. Maaliif akkas ta'uu qaba? Maaliif maatii yeroo hunda ijoollee isaanii wallahi bahaar akka nu laallutti nama gaariidha jennee ilaalla. Nama keessa beekne malee gubbaa beekne malee keessa isaan beektu. Ana gubbaa kiyya beekta malee keessa kiyya hin beektu jechuudha. Keessa kiyya hin beektu. Namni kun erga isii jaalatee isii jaalannaan mucaan sun waan hin taane dalagin jettee haati mana bahaarii waan itti fuuteef jaalala namaa jaraan argitee itti fuute. Erga haati isii dhalte jaalatte warra biyyaa sammaaltu sagalcha ka gaaffinati ta'e. Maaliif isiin tuni namni kun nama ijoollee kana duuka horachuu danda'u. Hayaatama fakkeenyaaf nama ilmoo qabdu jechuudha. Horachuu danda'u. Bakka erga waadaa seeneef jira ta'a. Garuu maaliif nama akkana immoo otoo duuka tarkaanfatanii. Isiin amma fakkeenyaaf Fatiyaan jechuudha. Duuka tarkaanfachuun dirqama isiiti dhibbumaa dhibbatti. Otoo ana taate isa san duuka tarkaanfadha. Maatiin erguun irraan dhaqu maatii kiyya waan ta'eef erguun irraan dhaqu waan badduu taates yoo ani jabduu taates maatiin ilma ofii hin gatu garuu hin soban maaliif sobanii amma isiin irraa baatuuf jedhanii malee gaaf isii wajji jiraatte ilmoo irraa horte ilmoo ta'e jedhanii isitti deebi'an kana fudhadha. Fakkeenyaaf hayaat ilmoo garaa qabdi na fakkaata waan akkasii dhaqe godoo gongoreen beeku akkam gooti. Kunis gaafidha. Wallahi baay'ee ulfaata. Jireenyi addunyaa kanaa kuni baay'ee tokko ulfaata jechuudha dhibbumaan dhibbatti. Maaliif akka ta'e bichaa hin beeku. Namnis akka itti yaadus hin beeku. Nutis akka itti yaadnus hin beeku. Ijoolleen keenyas akka itti yaadnus dhiirris shamaranis tokko. Karoorfachuu hin qabnu. Ufitti amantummaa hin qabnu. Ni sodaanna yeroo hundaa maatii keenya sirriitti sodaanna maatii keenya ni jaalanna maatii keenya ni kabajna garuu bultiidhaan walitti dhufu abatan jechuudha. Inni bultii walitti dhufu ijoollee meeqatu yeroo akkatti maatiidhaan didanii duuka haa badanii bultii gaarii ijaarrataa jiran
كسر ماتلين أكسمت أبتي في المونتي يبقى بكنا حاجيتو إدونا قبضتو جده أكسيتي دقاقي هوري دقاقي تجر هذا أما يروح ما دي ما جرو هذا أما يروح أما دي ما جرو كل ما أبدا ناتن تولي أكاكود والله ناتن تولي تشولا ما لي في وفي فجرات تاتي هنگو يومي ماتي جنة حملي كنك أمني إرتين يرو كنما أفراد أوفنا تشولا ديرمو بركلاس سجالتي أما fakkeenya mootaarii fudhan illikii keessa seenetiin jechuudha. Illikii keessa seenee butuun isaa tokkoffaa jettee dura galee fi dhabee lama faarooza jaalatee wajjin nyaatee dhugee wajjin taphatee jedhee hin dhabee ka jedhu yaada kana keessa seene jechuudha. Buttaa kana keessa buttaa yakkas ta'u dubbiin arsiin waa hedduu nama nyaachisti. Arsii biraan tartu inshallah rabbi isa haalaa fi maaliif yoo jettanii fuudhu isaa otoo gammannu garuu roozaan gargar ba'utti ni gaddina. Maaliif namni yeroo dhaabatu yeroo maal jedhu yeroo haasa'u wajjin bareedan dhugaa dubbachuuf ijoollee wajjin baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Hojiin isaanillee namatti tolu. Bismillahirrahmanirrahim. Dhiifama. Asii waa lafa dhaye wallaahi lazim qillaa dirrifanne homtuu mana hin jiru anaaf ijoollee qofa ijoolleen rafanii jiran. Kanaaf dhiifama isin jechuu barbaada waa'ee Rooza Muktaar oduu haasaa jiruudha akkasuma waa'ee hayaatii wantoota hedduutu wal qabatee deemaa jira rabbiin immoo wantoota akkana kana waan hin taane kana rabbiin nurraa haa qabu maaliif hojjetan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hamilee keessanitti hin qoosina yoo isinii dhufe gaarii yoo isinii dhufe isin dabarre maatii kee ofitti qabi sossobee araarfadhu abbaa keetitti haasa'e marrakkoo qaba abbaa keetitti haasofti fakkeenyaaf abbaa keetitti haasofti marrakkoo qaba haadha keetitti haasofti marrakkoo qaba obboleettii keetii yoo mari'atte marrakkoo qaba. Ani amma dhugaa dubbachuuf fakkeenyaaf jechuudha obboleessa kiyyarra abbaa keetti otoo dubbadhe baay'ee tokko na gammachiisa maaliif yoo abbaan ofiitiif haati ofii sii laafti garaa sii laafu jechuudha. Ani obboleessa kiyya nan sodaadha. Garuu abbaa keetti otoo waan fedhe himadhe waa tokko jechuudha. Abbaa kiyyaa fi niitii obboleessa kiyya otoo waan fedhetti himadhe abbaa kee keessattuu jechuudha. Waan fedhe odootti himadhe dasna jedhaayyuu na gammachiisa. Maaliif abbaaf haati ofii keessa keetii jechuudha sitti aanti. Waa hundarra sitti aanti. Akkuma ilmoo isaa taatee itti aantu nutis akkasumatti nutti aanan jechuudha. Kanaaf waan hundaa dabarsitee maalitti himatta abbaaf haadha keetitti himatta. Yoo abbaaf haadha kee akka sodaatu ta'e mootuyyuu obboleessa kee obboleettii kee akka keessa beektutti himatta. Gaafa obboleettii kee yookiin obboleessa keetitti himattee abbaa kee san qabuu danda'u. Abadan abbaan keetii fakkeenyaaf maroozaan odoo yookiin haadha isiisanitti yookiin immoo abbeeraa isiitti waan kana otoo bilcheessin mutaaritti himuun dogongora isii. Bilcheessitee lafa keettee ergasii abballee amansiiftee biyya deema Muktaar harmeetii alaaleettee abbaa faana ofii kana ijoollee hundumaa walitti rartee amansiistee waan hundaa xumurtee kaatee abbaan isiisu wallaahi lazim jechuudha ijoolleen odoo akkanumatu jechuudha. Fakkeenyaaf akkanumatu isiin Adaamaa jiraatti isaan biyya jiranii miti akkanumatu bakka nuti waliin jiraananii kaayidhaan jaarsa biraan ta'u abbaan isiisu wallaahi hanga fedhe waan fedhe yoo ta'e jaarsa bira hin ta'u. Arsiidha miti arsiin bar waan nama godhu ka du'e walitti araarsiti bar arsiin waan biraa dhiisiti kan du'e walitti araarsiti jechuun namni tokkoo fakkeenyaaf nama ajjeesee jedhe kana walitti araarsiti jechuudha. Ka du'e san gumaa kafalanii deebi'anii nama ol warra isa walitti araarsan jechuudha. Maaliif ree kana arsiidha jechuudha. Rooza nama kaan riskii rabbiiti miti dura balleessite balleessan ka isiiti maaliif dura abbaa ofiitiif haadha ofii amansiisuu dadhabde. Maaliif biyya bira deemte Ramadaanan deemte jaalala eegan yoomi san dura eegalan jechuudha. Muktaar erga biyya gale ji'a 4 mooshaa san dura eegalan. Hamma kana munuu dhiida biyya deemtee san duballee achi turtee dhuftee isa laaja dhuftee jechuudha mana daamatti kireeffattee waan kana immoo eegalamee jira jechuudha. Bardubbiin amma isii warri kee baadiyyaa jiran dhaga'u jetti malee viidiyoon amma nuti waraabnu fakkeenyaaf kuutamee gara baadiyyaa deemuu na ta'u hojjetu ijoolleen tokko ijoolleen tiktookii jechuudha. Maatiin kennan nun argu jedhanii akkuma argan haasaa oolanii akkuma argan taa'aa oolanii waan afaan fokkata afaan namaa keessaa hin baane haasaa oolanii achi kaan immoo maatiin wallaahi viidiyoon
TikTok, YouTube, jinni jaanan kan jennu kun maatiin keenya waan nu keessa oollee bunu takka takka dargaggeessa bara ijoolleen shabaabni bilbila qabanii maaliif ree bilbila qabanii bilbila isaanii buusanii daawlood godhatanii magaalaan dhufanii daataa hin banatan iddoo wifi faan deemanii daawlood godhatanii baadiyyaatti galan sirbi fakkeenyaaf daawlood godhatanii biyyatti galaa jechuudha. Nurra isaan xawwala dhagaayu jechuudha fakkeenyaaf otoo sirbi tokko haarofti gadhiifame dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kun hundi otoo beekan ijoolleen keenya jechuudha. Hundumaafuu jechuudha boloota koo wanni isin jechuu barbaadu waan hundumaa wal amansiisuun hooma jiru jechuudha. Nama tokko jaalate taanaan inni hin si fuudhaas. Bakka jireenya boruutuuf naa taata bultii kiyyaaf naa taata maatii keetiitti erga dhahoo jedhe kalas maatii kee amansiisi jechuudha. Yoo maatii kee amala waan beektuuf maatii kee amansiistee itti seenta jechuudha. Wanni biraa wanni dhufee asitti booda mataa of dhukkubsuu booda booyuu booda bakka hin jiraa miti online irraa badu. An fakkeenya biroo isaa doota yaani wallaahi laziim inni fuudhee jiraata miti hin badu jechuudha online irraa. Sa'aatii maaliif aarii sana ofirraa balleessuuf isin online irra seentee hiriyoota isii wajjin wal jijjiiruu dandeetti. Riskiin isii lafa jirti. Riskiin isii wallaahi lafa jirti. Akkuma isaa rizq isillee lafa jirti jechuudha. Yookiin kamuttaariin caalutu isii dhufuu danda'a. Hin beekamu. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kee har'a hanga daqiiqaa meeqa haasa'e isin jechuu barbaada nuti mootuyyuu wanni walirraa barachuu qabnu wanni eeggachuu kuni fakkeenya nu ta'a jechuudha. Ijoollee keenya lafaa dhufaa jiraniif fakkeenya guddaa ta'a. Fakkeenya guddaa dhugaa rabbii dubbachuuf waa hedduu irraa baranna waa hedduu irraa arganna. Akkuma walirraa waa barannu san deebi'ee mootuyyuu jararrallee waa baranna jechuudha. Maaliif hojjettanii ilmi namaa tokko beekaa obboleeyyan kiyya jireenya isaa keessatti kan dogongorre hin jiru. Jireenya isaa keessatti kan gammanne hin jiru, kan gaddine hin jiru. Ka haadha abbaallee akkasuma waa hedduu jira. Karaa garagaraatti waa hedduu jira. Muuxannoo garagaraatti jira jechuudha. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu maanni ani wanni isinitti dhaammadhu maanni of eeggannoo godhaa. Dhiira gaarii maratadhaa. Dhiira akkam jedhee isinitti mare isinuma beektan jechuudha. Isin jechuu barbaada kanuma viidiyoon kiyyaa isinitti tolee laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan koomentii barreessuudhaan warroonni seenaa qabaatan seenaa warroonni muudannoo qabaatan muudannoo keessan akka naaf laattan abdii isinirraa qaba. Asmantu aayilina godha akka viidiyoo kana jabaatee hojjedhu waan isaan beeku samoonni kana jechuudha. Yeroo viidiyoo kiyya post sheer godha jedhu yeroo viidiyoo namallee sheer godha jedhu gubbaa isaa taasisan irratti gurraacha natti agarsiisa jechuudha. Waan isaan haa galuu dide. Inshallah rabbi keeraa taasisu bootaa poostuu qabu fakkeenyaaf sheer viidiyoo namaa godhan viidiyoo godhansu waan isaa wallaalee jechuudha waan inni haa galuu dide. Hundumaafuu rabbiin keeraa taasisu isin jechuu barbaade obboleen kiyya jajjabaadhaa wal jabeessinu wal bira dhaabbannu isin jechuu barbaada waan akkanaa rabbiin nurra haa fageessu ka jaalanne rabbiin nu haa hiru. Kanun taane nuti qabee kanun taane nurraa qabee kanun ta'u nuti haa qabu warroota abbaa manaa keessan rabbiin wajjin umrii isin dheeressu kan hin qabaanne rabbi isin haa fidu isin rizqi keessan isin haa banu isin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanaan isin jechuu barbaada daqiiqaa 20 haa guutuuf xiqqoo odeesse maaliif irra ga'ee waan daqiiqaa 9 ga'eef jechuudha. Mee warroonni wantoota barbaadan nagaafachuu barbaadan mirga keessanii isin eeyyamee jira. Inshallah ammas uf sodaacha maal uf sodaadha waan biraa odoo hin taanetti viidiyoo akka amma hamma torbee tokko yookiin 15 tokko duubaa yookiin biyya biraa deemnu sanitti wallaahi dhaziin baay'ee sodaachaa jira. Maaliif hojjettanii biyya biraa deemnu sanitti haala akkatti natti mijaa'in ammayyuu isin dubartii qasteetu sun gallaan viidiyoo kan hojjechuu eegalee. Amma mootuyyuu achi deemnallee wallaahi baay'ee ulfaata rabbiin kenna laafisu garuu qottisuu barbaada beektanii amma maaliif qottisaa laazim ani dalagachuu qabaadha. Isin jechuu barbaada gaafiin kanuma isin dhiyeessaa dhumarratti jechuudha. Du'aa ikkana gootaniif achittis akka rabbiin laafisu biyya biraa yeroo deemnusa biyya fokkattuudha garuu qilleensi bareeda garuu dhibee namatti harkisti wallaahi laazim jechuudha. Nama ijoolleen achi keessa ijoolleen beekama nama qabudha. Yarna daawwatan waan ta'eef hin dhagani
seelila biyyi suni yoo dhayite biyya san jechuudha hadha dhayite akka boruugin torbaan tokkotti jechuudha si qabe jechuudha si qufaasisa bakka garan magaran akkatti sitti goorachaan biyya akkasii san agar ijoolleen ajiteetu kan himan hin jiru yoo beekameetan qubee malarraa kaatee jaarraa kaatee jechuudha biyya san yoo deeman astaghfirullah wallahi lazim isinitti barbaada viidiyoo kana like share subscribe godha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh